mana tokko keessa jiraachaa akka ture kan himu Sisaay halkan Haacaaluun ajjeefame to'annoo jala oolfamee mana hidhaa bulee bariisaa akka gadi dhiifames BBCtti himeera. Erga gadi dhiifamee boodas waan halkan sana argee qaamni isa gaafate akka hin jirre walumaa galatti adeemsi qorannoo yakkaa maatii kan hin maachifnee fi qorannoo yakkaa sirnaawaa ta'e gaggeeffameera jedhee maatiin akka hin amannes ibseera. Bilbilli Haacaaluu kan daataa guutuu ofirraa qabu kan inni namoota hedduu faana ittiin wal quunnamu tikni biyyattii fudhatanii isaan harka jira jedha Sisaay. Bilbilli isaa kun fudhatamuun ammoo ergaa biraa qaba jenneetu amanna jedheetiin jira Sisaay Hundeessaa. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa bakka itti ajjeefameerra jedhametti ajjeefamuusaa shakkii qabaachuu kan himu Sisaay qorannoo gaggeeffames ta'ee adeemsa mana murtii amma jirurraa haqa ni arganna jennee hin amannu jechuun himeera. Nuti kan abdii kutanne gaafa abbaan alangaa dubartii himatamtu arfaffaa Lamroot Kamaal jedhamtu himachuun hin barbaachisu waan beektu yoo nuti himte gadi ni dhiifamti jedhee ibsa kenneedha jedha Sisaay. Akka Sisaay jedhutti taanaan maatiin Haacaaluu himatamtuun arfaffaa Lamroot Kamaal ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa keessaa qooda qabdi jedhee amana. Haa ta'u malee akka isiin hin gaafatamneef diraamaa hedduutu hojjetamaa ture jedheetiin jira. Adeemsi isaa diraamaadha. Diraamaa hedduu fokkisaa nama hedduu dadhabaa ta'een barraa'e. Diraamaa namoota hedduu dadhaboodhaan akti godhame. Nu warra miidhamee miti. Qaamni ala taa'ee ilaalullee kun waan hin fakkaanne jedhee wanna tuffatuu danda'uudha jedheera. Dubbii ajjeechaa kana walumaa galatti geessanii gurbaa himatamaa tokkoffaa jedhanii dhiyeessan Xilahuu Yaamii kanarratti waan hundaa xaxanii isumarratti diraamaa sana goolabuudha adeemsi itti deemaa jiran jedheera Sisaay Hundeessaa. Gama mana murtiinis manni murtii dhimmicha harkaa qabu walaba ta'ee dhimmicha ilaalaa jira amantaa jedhu maatiin akka hin qabne dubbateera. Bakki guuteera jedhamee maatiin dhaddacha irraa dhorkuu dabalatee akka namni dhugaa isaa gaafachuu irraa duubatti deebi'u akka namni sodaatu waan hedduutu godhamaa ture jechuun dubbateera. Namni osoo ijji kee ilaalu diraamaa sirratti hojjechuu manna dhiifameera hafeera jedhamu wayyaa kan jedhu Sisaay manni murtii harka keessaa haa baafatu. Kana jechuun manni murtii guutumatti dhimmicha gatee haa ba'u jechuu osoo hin taane tapha siyaasaa kana keessaa harka haa baafatu. Dhimmi isaa qaama walaba ta'ee yakki tokko tokkoon erga qoratamee booda manni murtiis walaba ta'ee akka ilaalu barbaanna jechuun BBCtti kan hime. Lolli Liyyuu naannoo Amaaraatiin hawaasa Oromoo godina Walloo irratti gaggeeffamaa ture jidduun addaan citullee ammas uummata dagachiisu waraanni kun haaratti aanaa Jillee Dhummuugaa Harxummaa Fursee akkasumas Haxaayyitti guyyaa kaleessaa irraa eegaluun bifa haarawaan gaggeeffamaa jiraachuu maddeen keenya Walloon irraa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Weerarri kun uummata dagachiisuun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u tibbuma darbellee lolli kun dhaabbateera haa jedhamu malee darbee hawaasa doorsisuun akkuma itti fufeetti jira jedha jiraataan godina Walloo irraa yaada kenne kun. Dhimma kana gama mootummaatiin qulqulleeffachuu itti gaafatama waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Jillee Dhummuugaa kan ta'an obbo Ahmad Assaggid wanta gaafannutti haalli deemaa jiru dhugaa ta'uu eeruun wanti amma kanatti illee ganda Arbaa Waayyuu jedhamutti lolli kana caalu akka banamu humnoonni addaa naannoo Amaaraa dubbii ammeessaa jiraachuu ibsaniitiin jiru. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa fi aanaa Limmuu Kossaa keessatti murni bilchiginaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen gabaasani. Dargaggoonni nagaa kanneen waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdan jedhamanii hidhaman guyyoota 3 darban kana keessatti aanaalee lamaan irraa mana hidhaarraa baafamanii namoonni ajjeefaman 13 ga'ee akka jiru maddeen garasii odeeffannee OMN'tti himaniiru. Namoonni ajjeefaman qaamota mootummaa hidhatan raayyaa ittisa biyyaati yoo ta'u kanneen aanaa Limmuu Saqqaatti ajjeefaman kanneen lakkoofsaan 8 gan konkolaataan fuudhamuudhaan bakka tokkotti akka ajjeefamanidha odeeffannoon garasii nu dhaqqabe kan mirkaneessu. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Bahaa Fantaleetti gama lixa aanichaatiin lafa horsiisee bultoota Karrayyuu weeraraa jiraachuu maddeen gabaasani. Odeeffannoo naannicharraa nu dhaqqabe akka mul'isutti guyyaa kaleessaa waraanni mootummaa hawaasa hongee bonaatiin rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiru keessa maqaa lola irratti hirmaattaniitiin dargaggoota hedduu hidhaa jiru. Dargaggoota 8 kaleessa hidhaman keessaa jaamurmii hawaasaatiin kan hiikaman yoo ta'u dargaggoonni 2 ammallee mana hidhaatti hambifamanii akka jiran maddeen gabaasaniiru.
Jarmiyaan idil addunyaa mirgoota namoomaatiif falmu Human Rights Watch manni maree nageenyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo hamaa gargaarsaa fi mirgoota namoomaa naannoo Tigraay jiru irratti tarkaanfii hatattamaa akka fudhatuuf gaafate. Erga mootummaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa akka daangaa Itoophiyaa keessaa ba'an beeksise illee loltoonni Eertiraa magaalaa Duwaatti namoota nagaatti dhukaasuun yoo xiqqaate 9 ajjeesanii baay'ee isaanii madeessanii jiraachuu Human Rights Watch beeksiseetiin jira. Weerarri kooronaavaayirasii Itoophiyaa seenuun erga dhagamee asitti biyyattiitti yeroo jalqabaatiin lakkoofsi namoota dhibichi itti hammaate wal'aansa hordoffii cimaa yookiin ICU barbaadanii kuma caaluun ibsame. Baatileen dura lakkoofsi namoota vaayirasichi irratti argame dhibba kan lakkaa'aman ta'ullee ammatti garuu guyyaan namoota kuma oltuu dhukkubichaan qabamaa jira jedhameetiin jira. Ijoo kennatu umuraatiin loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa akka ba'an wayitti himamee jirutti Afgaanistaan keessatti hidhannoo cimaan kaasachuu gareen Taalibaan waraana Ameerikaa waliin godhe injifachuu beeksiseetiin jira. Gareen kun harka caalaa baadiyyaa biyyattii fi seensa magaalaa dhuunfachuun keellaa to'achaa jiraachuu gaazexeessitoonni BBC ijaan arguu dubbataniiru. Toleka kabajamtoota daawwattoota keenya ijoon guyyaa kana qopheeffannee kan hangamma daawwattanidha. Oduu isinitti himuun isin wajjin kan ture Usmaan Baayuuti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Bayaan Abdul Jaliil illee na wajjin jira. Qophiilee OMN hafan kan illee itti fufu odeeffannoo wayitaawaa OMN irraa argachuudhaaf chaanaalii YouTube OMN subscribe godhaa hordofaa isiniin jenna. Watamee wal qabatee adeemsa qorannoo yakkaa fi mana murtee ilaalchisuun baatii 9 oliif dhimmicha irratti osoo yaada hin kenne erga turaniin booda sirna haqaa biyyattii irraa komii guddoo akka qaban har'a ibsaniitiin jiru. Baatilee 9 darbaniif maatii waa dubbachuu irraa of qusatee kan ture qaamni kamiyyuu ajjeechaa isaa daldala siyaasaatiif itti fayyadamuu akka hin dandeenyeefidha jedha. Obboleessi Haacaaluu Quxxisuun Sisaay Hundeessaa gaafiif deebii BBC waliin godhe irratti kan dubbate. Adeemsi qorannoo yakkaa fi mana murtii ammaa kun tapha siyaasaatii maatiin kana bareechee beeka jedheera. Adeemsa mana murtii baatilee 9 ol lakkoofsise irratti maatiin dhaddacha akka hin seenne dhorkamuu dabalate rakkooleen adda addaa isaa mudachaa akka tures dubbateetiin jira. Jalqabumarraa eegalee ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa qaama sadaffaa kan walaba ta'een akka qoratamu maatiin fedhii qabaa ture kan jedhu Sisaay qaamni nuti qaama walabaan akka nuuf ilaallamu gaafannu hin turre karaan isaatis cufaadha jedheera. Haacaaluu waliin mana tokko keessa jiraachaa akka ture kan himu Sisaay halkan Haacaaluun ajjeefame to'annoo jala oolfamee mana hidhaa bulee bariisaa akka gadi dhiifames BBCtti himeera. Erga gadi dhiifamee boodas waan halkan sana argee qaamni isa gaafate akka hin jirre walumaa galatti adeemsi qorannoo yakkaa maatii kan hin maachifnee fi qorannoo yakkaa sirnaawaa ta'e gaggeeffameera jedhee maatiin akka hin amannes ibseera. Bilbilli Haacaaluu kan daataa guutuu ofirraa qabu kan inni namoota hedduu faana ittiin wal quunnamu tikni biyyattii fudhatanii isaan harka jira jedha Sisaay. Bilbilli isaa kun fudhatamuun ammoo ergaa biraa qaba jenneetu amanna jedheetiin jira Sisaay Hundeessaa. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa bakka itti ajjeefameerra jedhametti ajjeefamuusaa shakkii qabaachuu kan himu Sisaay qorannoo gaggeeffames ta'ee adeemsa mana murtii amma jirurraa haqa ni arganna jennee hin amannu jechuun himeera. Nuti kan abdii kutanne gaafa abbaan alangaa dubartii himatamtu arfaffaa Laamroot Kamaal jedhamtu himachuun hin barbaachisu waan beektu yoo nuti himte gadi ni dhiifamti jedhee ibsa kenneedha jedha Sisaay. Akka Sisaay jedhutti taanaan maatiin Haacaaluu himatamtuun arfaffaa Laamroot Kamaal ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa keessaa qooda qabdi jedhee amana. Haa ta'u malee akka isiin hin gaafatamneef diraamaa hedduutu hojjetamaa ture jedheetiin jira. Adeemsi isaa diraamaadha. Diraamaa hedduu fokkisaa nama hedduu dadhabaa ta'een barraa'e. Diraamaa namoota hedduu dadhaboodhaan akti godhame. Nu warra miidhamee miti. Qaamni ala taa'ee ilaalullee kun waan hin fakkaanne jedhee wanna tuffatuu danda'uudha jedheera. Dubbii ajjeechaa kana walumaa galatti geessanii gurbaa himatamaa tokkoffaa jedhanii dhiyeessan Xilahuu Yaamii kanarratti waan hundaa xaxanii isumarratti diraamaa sana goolabuudha adeemsi itti deemaa jiran jedheera Sisaay Hundeessaa. Gama mana murtiinis manni murtii dhimmicha harkaa qabu walaba ta'ee dhimmicha ilaalaa jira amantaa jedhu maatiin akka hin qabne dubbateera. Bakki guuteera jedhamee maatiin dhaddacha irraa dhorkuu dabalatee akka namni dhugaa isaa gaafachuu irraa duubatti deebi'u akka namni sodaatu waan hedduutu godhamaa ture jechuun dubbateera.
namni osoo ijji kee ilaalu diraamaa sirratti hojjechuu manna dhiifameera hafeera jedhamu wayyaa kan jedhu sisaay manni murtii harka keessaa haa baafatu. Kana jechuun manni murtii guutumatti dhimmicha gatee haa ba'u jechuu osoo hin taane tapha siyaasaa kana keessaa harka haa baafatu. Dhimmi isaa qaama walaba ta'ee yakki tokko tokkoon erga qoratamee booda manni murtiis walaba ta'ee akka ilaalu barbaanna jechuun BBCtti kan hime. Lolli liyyuu naannoo Amaaraatiin hawaasa Oromoo godina Walloo irratti gaggeeffamaa ture jidduun addaan citullee ammas uummata dagachiisu waraanni kun haaratti aanaa Jillee Dhumuugaa hartummaa fursee akkasumas haxaayyitti guyyaa kaleessaa irraa eegaluun bifa haarawaan gaggeeffamaa jiraachuu maddeen keenya Walloon irraa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Weerarri kun uummata dagachiisuun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u tibbuma darbellee lolli kun dhaabbateera haa jedhamu malee darbee hawaasa doorsisuun akkuma itti fufeetti jira jedha jiraataan godina Walloo irraa yaada kenne kun. Dhimma kana gama mootummaatiin qulqulleeffachuu itti gaafatama waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Jillee Dhumuugaa kan ta'an obbo Ahmad Asagid wanta gaafannutti haalli deemaa jiru dhugaa ta'uu eeruun wanti amma kanatti illee ganda Arbaa Waayyuu jedhamutti lolli kana caalu akka banamuuf humnoonni addaa naannoo Amaaraa dubbii ammeessaa jiraachuu ibsaniitiin jiru. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa fi aanaa Limmuu Kossaa keessatti murni bilchiginaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen gabaasani. Dargaggoonni nagaa kanneen waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdan jedhamanii hidhaman guyyoota 3 darban kana keessatti aanaalee lamaan irraa mana hidhaarraa baafamanii namoonni ajjeefaman 13 ga'ee akka jiru maddeen garasii odeeffannee OMN'tti himaniiru. Namoonni ajjeefaman qaamota mootummaa hidhatan raayyaa ittisa biyyaati yoo ta'u kanneen aanaa Limmuu Saqqaatti ajjeefaman kanneen lakkoofsaan 8 gan konkolaataan fuudhamuudhaan bakka tokkotti akka ajjeefamanidha odeeffannoon garasii nu dhaqqabe kan mirkaneessu. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Bahaa Fantaleetti gama lixaa aanichaatiin lafa horsiisee bultoota Karrayyuu weeraraa jiraachuu maddeen gabaasani. Odeeffannoo naannicharraa nu dhaqqabe akka mul'isutti guyyaa kaleessaa waraanni mootummaa hawaasa hongee bonaatiin rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiru keessa maqaa lola irratti hirmaattaniitiin dargaggoota hedduu hidhaa jiru. Dargaggoota 8 kaleessa hidhaman keessaa jaamurmii hawaasaatiin kan hiikaman yoo ta'u dargaggoonni 2 ammallee mana hidhaatti hambifamanii akka jiran maddeen gabaasaniiru. Jarmiyaan idil addunyaa mirgoota namummaatiif falmu Human Rights Watch manni maree nageenyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo hamaa gargaarsaa fi mirgoota namummaa naannoo Tigraay jiru irratti tarkaanfii hatattamaa akka fudhatuuf gaafate. Erga mootummaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa akka daangaa Itoophiyaa keessaa ba'an beeksise illee loltoonni Eertiraa magaalaa Duwaatti namoota nagaatti dhukaasuun yoo xiqqaate 9 ajjeesanii baay'ee isaanii madeessanii jiraachuu Human Rights Watch beeksiseetiin jira. Weerarri koronaa vaayirasii Itoophiyaa seenuun erga dhagamee asitti biyyattiitti yeroo jalqabaatiin lakkoofsi namoota dhibichi itti hammaate wal'aansa hordoffii cimaa yookiin ICU barbaadanii kuma caaluun ibsame. Baatileen dura lakkoofsi namoota vaayirasichi irratti argame 100 kan lakkaa'aman ta'ullee ammatti garuu guyyaan namoota kuma oltuu dhukkubichaan qabamaa jira jedhameetiin jira. Ijoo kennato muraatiin loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa akka ba'an wayitti himamee jirutti Afgaanistaan keessatti hidhannoo cimaan kaasachuu gareen Taalibaan